inni guddaan gaaffiin fakkeenya fana akka nama dhuunfaatti kan inni gaafadhu gaaffiin guddaan Jawwaar nam ummata kaleessa ummata keenya fixaa ture wajjin ummata Oromoo akka malee godhe wajjin ummata Oromoo madaan isaa hanga har'aa qooruu irraa qooruu hin dandeenye walii wajjin taa'eeti kaseenaa ilmaan keenyatti dhaallachaa darbitu kan nurra dalagan sanaa wajjin kursii takkarra taa'ee mariyachaa jira suni Oromoo fi Oromoo irratti gaaffiidha kun gaaffii tokko naa qabi gaaffii inni lammata Itiyoomaal jedhe amma maddamar jedhe mootummaan keenya jaa መደመር እኛም በአማርኛ ሰምተናል መደመር ለጥፋት አይሆንም ለልማት ብቻ ነው መደመር የሚያስፈልገው ለጥፋት የሚሆን መደመር የለም በእኛ ሐሳብ ውስጥም እንደ ህዝብም በህዝብ ሐሳብ ውስጥ የለም እንደ መንግስትም በመንግስት ሐሳብ ውስጥ የለም ኢዳአሙን ሆጂ አከብየቲ ከብየ ጨሲሱ ደንደውረት ማለ ከብየ ኩፍሱ ረቲ ኢዳአሙን እንደለጉ ወጭ ነው ብረት ነው ጀት አከ ኡመታት ላይ አከ ሞቱማት ላይ አከን ከብራ nuti biyya tseen bitti galluun qabnu ayyee deemsaa deemu ayyee sirraa qabadha ayyee diina wajjin mari'ataara yoo jettu kan Jawaarii yeroo baay'ee nama yoo Jawaari waa wayii waliin ta'e kan nama aarsu irra guddaa mootummaa federaalaatu irra diina wajjin mari'atee kaayoo diinaa gadi buusaara moo Jawaarii akka laalladhu achitti sun deebisiitaa jedhee yaada eenyutuyyuu diina wajjin kursii tokkorra taa'ee wombarii tokkorra taa'ee deebii diinaa deebisaa jira fakkeenyaaf Oromoon gaafa jalqaba mootummaa barbaadu nama jijjiirraa miti kan barbaadde gaafa lafeen namaa itti cabdee lafeen gootota hedduu itti kasakkasamtee itti dhumatte nu jijjiirraa namaati miti jijjiirama sirnaati gaafii Oromoo deebisaara moo mootummaan kuni gaafii diina atamma jettu kanaa deebisaa jira kunis akkasuma qabadhuuti ilaa yoo Jawaarii diina yoo mootummaa fira kana jechuun maal jechuudha saayidii kamiin ilaalte yeroo mootummaan fakkeenya paarlaamaa irra taa'anii waliin mari'atanii diinaa miti biyya waliin Itoophiyaadha yoo Jawaar dammoo sabab sablammii waliin ni mari'adha jedhe diina ka ta'u kuni eessaa dhufe ilaalcha akkamiitiin jechuu barbaadeeti yeroo mootummaa diinaa miti yeroo Jawaar diina sabab sablammii kamiyyuu haa ta'u yeroo tokko gaafii qaxxaamura caalumatti onona kun abdii koy dhaabbadhu abdii koy jigee tokko abdii daqiiqaa 5 ayyee dhugaa ashee qeerroo ashii siifan deebisa jalqaba irratti kanati jette gaafa mootummaadhaaf ta'u diinni fira ta'ee gaafa Jawaariif ta'u diina ta'ee jette dhugaadha kan nuti qabsoofne kan nuti irratti dhiigne diina irratti mootummaa ta'uu dhabetii galee diinaaf deebii deebisuu dhiisuunis akka nurka galuuf qabsoofne kan gaafate jechi kee baay'ee nama dhiba garuu Jawaarii kan qabsaa'aa jiru kan tajaajilaa jiru akka Oromiyaatti malee akka Itoophiyaatti namni biyya alaatiif hin jiru mootummaa sana gaafa achirra keenyu akka Oromootti qofa otoo hin taane biyya hunda irratti mootummaa haa ta'uudhaaf sii galee garuu Jawaarii isa shakkalatu akka qabsaa'aa Oromoo qabsaa'aa qabannaati maayikiin irratti yammachaa maayikiin irratti እንደ ማንኛውም ሰው ማደር ይችላል ማይኪን በኒላ በምንድን ነው ስራ ካሰራበት ስራ አሮባ ኮኔክሽኑን በርባችሁ biyya kana keessatti yaabreessu jiru nuti beeka maayikii qabadhu bannaat hanga namni yaada fitatutti jiru nuti beeka maayikii sirraa qabadhaa ture jiru biyya namaa keessa nuti beeka Aropa keessa yoo Aropa keessa la mootummaan si gargaaru jiru yoo bakka taataati. Gizee sana Oromoo gargaaraa ture buleessu Oromoo sababa wayinneen Oromoo gargaaraa ture ammaan kana. Kaamlee gizee sana Ameerikaa keessa taa'een kaamlee Tigiree akkasitti ilaali. No gizee sana maallaqa kennaa jirra gagannutu gizee sana maallaqa kennaa jirra. Uffatu Habiibi bannaati qoy dhaggeeffatu. Biroo kana gizee sana maallaqa kennaa jirra. Ijoollee Suudi Arabiyaa irraa kaasee maallaqa kaffalaa ture. Ameerikaa taa'ee kaasee moo kaamni maada gatte seenaa sana Ameerikaa taa'ee maallaqa qabaatee maallaqa kennaa tokko maallaqa nutu kenne. Bargaafa sanas dhaabbanni isaa nutu numa ture bargaafa sanas qoda dhaabbanni isaa nutu ture barimbeetu kana humbeeta garuu. La isaa nutu ture bar. Adda nama biyya balleessuudhaa deemuuf dhaabbatan taanu ree. Namticha biyya balleessuu deemuudhaaf dhaabbata ta'uu hin dandeenyu Habiibi. Akkamitti yaaddasa gaafas bar walumaan turre. Yaani keenya wal ture beeyte. Yaani keenya garagara ka biyya diguu fi ka biyya misoomsu waan ta'eef addaddummaa biyya misoomsuu fi addaddummaa biyya bittinnoomsu addaddummaa isa bal'inaan yaaduun
qaroomina jedheetii yaada qaroomaa walumaa galatti qaroomuun nurraa eegamaa bara fakkaachuu qabna. Jawaari. Bannaate dhiifama nu godheeti warra wal jala wacu mootii qabate. Kana kabachiisi wallahi. Akkanumaan ol ka'ee mootii qabatee wacu kana seera kabachiisi. Bari isin dhaggeeffataa jirra malee hundi dubbachuu hin dadhabne jiran. Akka ijoolleen qoy Oromiyaatu deebii wayii deebisee ka'e deebisee nan gaafadha dhaggeeffadhu. Yeroo tokko Oromiyaa deebi'at amma deebiste. Yeroo Jawaar diinaa wajjin mari'atu Jawaar maayif diinaa wajjin mari'ata jedhama. Yeroo mootummaan diinaa wajjin mari'atu mootummaan maayif mari'ata jedhama jedhu. Sijjammari. Maaf hin dubbannee jedhee adda siin baane yeroo mootummaadha. Akkas jette bara qoyka. Asaan isi kaate na taasif namni dhaggeeffate maa iyyi tare bas kana jette bara deebiste yeroo tokko bakka qoftanni dhikaat bakka maal taate qoftanii dhaggeeffadhu bakka yeroo diinaa wajjin mari'atu. Abdi waa takkitti siin jedha qoy mee uzaifa waa dhaama fi bannaa taachuu isin dhaggeeffataa irraa nama guddaa isin dhaggeeffataa irraa nama meeqa nama 270 kanarratti yoo isin akka ijoollee waccan namatti hin tolu jedha. Yoo yaadni keessan faallaa fedhe haa ta'u qoy siifita yaadni keessan faallaa fedhe haa ta'u haga inni dubbatee dhufu yaadan gombiftaa cal'isi akkasi jalaan banne yookiin qabadhu yookiin tasgabbaa yaabannaa taachuu akkasitti ol gaafadha. Asee fixee ka'e bobi amma gaafii manni deebise tokko na dhibi bar amma yeroo Jawaarii wajjin mari'atan jedhe. Diina yeroo mootummaadhaa wajjin mari'atan immoo diina miti jedhe. Diinni mootummaadhaa wajjin mari'ataa jirtu jala teessee mootummaan mataarra taa'etti mari'ataa deebii deebisaaf jira of jala bulcheeti. Sifa ga'u dhaggeeffadhu. Jawaari baqataa biyya tokko taa'ee qabsaa jiru qabsaa jennu fakkeenyaaf aktivistii jennu akkasin jette nutti. Si galee mootummaan immoo biyyattii bulchaa jira kan inni bulchaa Oromiyaa qofa miti. Sabab sablamni 86 ol bulchaa jira. Akkamitti madaalte deebii kana nu deebiste kan jedhutu natti dhaga'ame. Nu kan barbaanne silumayyuu akka jedhaa ol taane gaafi nu gaafatamu barbaadaa jira miti. Ol taanee naannu gaafataa nu jala taane jechaadha. Deebii deebisuun immoo giddeetaa keenya jechuudha biyyattii bulchaa jira waan ta'eedhaaf. Akkamitti Jawaarii fi mootummaa biyya bulchaa jiru walitti madaaltee gaafii akkasiinuu deebii akkasiinuu deebiste kan jedhu mi'oof gaafadhu teera deebii sirreeffadhu deebii kee jechuufan malee anaa sirratti sirqattee qabuudhaan miti. Akkas. Ani yaada qabu ijoolleen gaafa mootummaadha gaafa akkanatti dubbannu godina tokkotti nu galchitu rakkoo guddaadha kun godina tokkotti nu galchina. Fakkeenyaaf gaafa mootummaarraa dubbannu jimmumatti nu geessitu jechuudha kun sirrii miti. Arsiinis keenya Harargeen keenya qaama keenya Wallaggi keenya godina takkatti nama hin galchinaa gaafa mootummaarraa dubbatame jechuudha. Sirrii miti ilaalcha fokkotaa ilaalcha badaadha kun. Maaliif yaanni qeerroo baay'ee na ajaa'ibe fakkeenyaaf aktivistii tokkoo fi mootummaa biyya takka bulchu gidee miizana takka irra keessee akkas waliin madaalchiftu garuu Maali wal caala mootummaan lachuu qaama siyaasaa tokko bere mee maal aktivistii mootummaa maali wal caala mee sababni wanni wal caalu maali ulaagaan barnoota isaanii maaliidha wal caala. Kana adda baafannee nama sirra keessa aktivistii fi aktivistii mootummaadha. Nama kana adda baafanne aktivistii fi nama biyya bulchaaru adda baafatee kan hin beekne nama itti asirratti dubbachuudhaaf waan jennee lachuu siyaasaa dhaabe poolitiksiidha. No. Siyaasa miti. Mootummaan siyaasa miti. Aktivistiin garuu siyaasa. Siyaasa kana iyyuu addan baafanne jechuudha bakka dhiisii ani siidise. Maaliidha jedhe mootummaan maalinni? Mootummaan dogobannaadha? Oromiyaa dhaabadhume Oromiyaa dhaabadhu. Mootummaan maanni jetteefi? Itoo qoy dhaabadhume. Qoy dhaabadhu maanni bayi akka warroota poolitikaa dubbachuu barbaadan dubbadhaa abbaa manaa bara. Warroota biyya alaa jirtan. Tartiibanila. Politikaa miti. Politikaan dukkana keessa dubbatamu. Janaadha dukkana keessa dubbatamu. Banadhaa dubbadhaa. Viidiyoo banadhaa. Fuula keessan ilaallaa dubbannaa. Waa'ee politikaa gaafa dubbanna. Shubbi godhaa kottaa. Bar dubbachuu hin dadhabne wacina tartiiban. Kottu ishee seera politikaa fi heerri politikaan seeraa feera qaba. Heera isaaf seera isaarraa irratti dubbanna irratti mari'anna. Dubbadhu. Kottaa. Dubbadhu. Okay. Waan sodaa qabnu seetaniiti moo? No, politika jechuun maal jechuudha? Politika jechuun maal? Aktivistiin politikaan joornaalist maal jechuudha? Walumaa galatti. Joornaalistiin maal jechuudha? Teedii Hawaasaa joornaalistiidha. Biyya keessas gaafa ture joornaalistiidha. Miti. Okay, Alula Salamooni mana shiishaa hojjetaa ture Ameerikaa keessa edda politikaa dabalame.
hojii jaraa sitti maal gaafachuu dandeessa. Alulaa Salamooni astanaagaajii ishaa ture. Jawaar Mohammad Itoophiyaan dandatti sira ture. Yoom beekne taate dhaqii gaafadhu. Yoom gara Oromoo qabsoo Oromootti makame Jawaar Mohammad. Itoophiyaan dandatti irraa yoom qabsoo Oromootti makame. Naa deebisi kan. Qabsoo Oromootti yoom makame bara kam keessa qabsoo Oromootti makame. Viidiyoo sa'aati koo lafa jira. Yoom makame qabsoo Oromootti waan kana naa deebisiiti itti fufna jecha. Qabsoo Oromootti yoom makame. Ala dhagee qabsoo Oromootti Jawaar Mohammad umrii keenyaa wal qabatee kan nu beeknu bara 2007 irraa waa'ee Jawaar Mohammad dhaabbata OMN irraa beekuu jalqabne ka keessa ka duubaa dhiise seenaa ragaa hin qabne waan haasa'uun hin barbaachisu waan ta'eef waan ragaa qabuu fi waan daarekti mul'atu siyaasa. Sa'aatii kana keessatti Oromoof Oromiyaa biyyaa fi biyya keessa biyya alaa tokko taasisee miidiyaa kana keessa miidiyaa kanarra hooggansa abbaa ta'ee kan nu bulchaa ture hanga 2009 isaa fi isa qofa. Siitaa akkana deebii siitaa. hanga abiyyiin dammoo sanirraa iyyuu as 2009 baradhee iyyuu si jammar mootummaa hadha Itoophiyaa bulchaa ture. Ay atu eesh bakka ansi wajjin hin dubbadhu namoota kaaniif itti kenne namoota dubbatan nama qabsaa'ee natti fakkaannaan hin dubbachaa jirra nama seeraa baheeraaf intiniidhaaf yoom beekne taate sitti dubbachuun ulfaataadha warroota kaan itti dubbadha. Jino haasa'uun akkasi jedhe. Akkam erga wajjin jammartee wajjiniin ooftaa wallaalaa kee barsiifata maa buuftanii Oromummaa erga wajjiniin jammartee nu dhaggeeffadhu tofaradha erga wajjin eegaltee wallaalaa soo ta'ee barsiifachuu qabda addaan kutuun qabdu tofaradha wallaalaa daidamee nam tokko gatamuu qabu. Maafa kana goote hin barsiiftu. For example, nama kaleessa beeku qabsoo Oromoo nan beeka maqaa Oromoo qaba. Namni maqaa Oromoo barreeffatee namni deemu seenaa Oromoo beeku maqaa Oromoo barreeffateef afaan Oromoo dubbatteef qofa qabsaa'aa miti yookaan beekaa miti beektaa. Argiteetta Jawaariin bara 2017 beeka. Jawaar jedhee faana yeemuu fi Jawaar maal hojjetaa ture. Eessa namni tokko eessarraa kaatee eessarraa kaanee eessa geenye wanti jedhu sirbatullee ni jira beektaa. Eessaa kaanee eessa geenye. Argitee? Jawaar kaleessa jibba miti yaada. Jawaariin jibba Jawaariin qabu. Jibba Jawaariin qabu. For example. Jiru keessaa ol galchuu wajjin naaseesti. Jawaar akka kiyyaa biyya namaa keessa jira. Jiruu biyya namaa keessa nan hubadha. Jawaar waa tokko yoo hojjete taate akka durii Jawaar irratti dhiibbaan godhuan. Argitee baay'ee dhiibbaan godha ture akka durii dhiibbaan godhuan. Maaliif yoo hojjete taate jiruunoo addunyaa kanarraa dhiibbaa namatti fiddee jechaadha. Okay, Alulaa Salamooni manya shaashaa yoo hin beekne Jawaari eessaa ka'ee eessa qaqqabe Abiyyi eessaa ka'ee eessarra jira. Dr. Asliin qabsaan Chaayinaatti waggaa meeqa kan barate eessaa ka'ee eessaa akka qaqqabe yoom beekne taate adda baafatanii ulfaataadha. Poolitikaanii fi xabni walii addaa miti jechaadha. Gizee kana keessa wanta danuu jira waa'ee poolitika, waa'ee Finfinnee jira, waa'ee Diradawaa jira, waa'ee marii biyyaalessaa jira. Waan Oromoon mana keessatti mari'atu akka marii biyyaalessaatti mari'ataman wanti danuutu jira dubbachuudhaaf walitti dhufanii dubbachuu jiraatu kuni bareeda. Ani idaama jechaadha. Idaama mootummaan waggaa danuu gaafataa jiru keessaa yaada keessan qabaatii yaada facaa kana walitti fidaati mari'adha jedhaa ture mootummaan jechaadha. Walitti dhufanii mari'achuun isaa bareeda. Laakiin bu'aa fidumo yoo jette taate qinxaatti akkilii bu'aa tokko fiduu hin danda'an. Warroota nuyi sooshaal miidiyaa irratti bu'aa nuuf fiduu danda'u. Maaliif guyyaa lama guyyaa sadii ajandaa taanetti qoosuu barbaannaa bashannanuu barbaannaa sirbatti gadhiisuu ni goona guyyaa lama guyyaa sadii. Waan biyya keessatti waan mootummaa irratti dhiibbaa fidu jettamoo isa irraanfadhu inni qaata darbee jira. Hin jiru wanti akkana. Jawaaraan moo naattu tuutti tole taate qaata waa fiduu danda'a. Asu taaltus achi taaltus saneen sanuma hin jirtu jechaadha. Alulaa Salamoon ammoo naatti fidatee waa fiduu danda'a. Inni kaleessaa adda hin jiru jechaadha.
Laakiin sooshaal miidiyaa irratti nuyi bareeda. Warroota poolitikaa dubbachuu barbaadan fuuldura baatanii waliin dubbanna. Eessa kaanee eessa geenya wanta jedhamurra eessa jirra. Mari'ataa jiru Jawaari maal fiduu fi kan jedhu irratti. Deebisan ni barbaaddu? Oromiyaa dhiifama yeroon qabu isin daqiiqaa shanii ani wanni jechuu barbaadu yeroon qabu hin dubbattanii muutii qabadhaa isinirraa. Gaaffii keenya sirriitti hin gaafannee qoy. Bilaa. Akka dhugaatti yoo ta'e namni qabsoo Oromoo keessatti qabu uummata har'aan tana biyya bulchaa jiru yoo ta'e uummata suufiidhaan gaafa qabsoo wayyaaneen deemee yuunifiitti namatti garagarte. Oi gaaffii keenya deebisuu deemtaa bar qoy gaaffii si gaafanna Oromiyaa qoy dhaabbadhu gaaffii si gaafanna ati deebisuu deemtaami. Si gaafanna nuuf deebifta jechuudha. Gaaffiin keenya kan waa'ee gandummaa haasaa jirta malee dhagana mana. Qeerroo qoy itiyoo foran. Akkuma qara si beeknu tosoo haasofte maaliif yoo qeequu taate qeequun rakkoon qabu qara qeequmsa badaalleen qeeqtu si beekaa si jalallee tureera si illee argee jira. Garuu amma taatiin godhin anamma gaafii obboleessi keenya gaafate diinaa wajjin kan mari'ataa jiru.